Nagaaf araarri waaqayyoo guddaa isiniif baay'atu buloota koo jaallatamoo bakka jirtan iddoo jirtan hundumaatti eebbifamaan isiniin jedha. Baga jiraattan inni guddaan nagaa Kiristoos nuuf kenne nagaa badu miti, nagaa horiin bitamu miti, nagaa namarraa dhaalamu miti. Baga jiraattan baga gammaddan jedha. Ayyaanni araarri waaqayyoo guddaa isiniif baay'atu. Bakka jirtan jiraadhaatii ayyaana waaqayyoon keessa taa'atii amma gara sagalee waaqayyoo waliin baruudhaaf gara kadhannaatti waan seennuuf ayyaana waaqayyoon keessa galleetu waaqayyoon waliin kadhannaa. Amma tarii iddoo garaa kan jirtan lola baay'ee gidiraa baay'ee keessa jiraachuu dandeessu. Inni nun wajjin jirru gallu waan baay'ee irra dabarsee jireenya keenya tajaajiluu isa danda'u, gargaaruu isa danda'u ayyaana waaqayyootu nu wajjin jira. Kanaaf kutaa macaafa qulqulluu keessaallee dubbifanneetu waaqayyoon waliin kadhannaa. Waaqayyo sagalee kan akkamitti dubbatuu fi kanaaf amma iddoo jirrutti yaada keenya qalbii keenyaan gara waaqayyootti deebineetu waaqayyoon waliin kadhannaa. Kutaa macaafa qulqulluu keessa kutaa ittiin kadhannee gara sagalee waaqayyootti deemnu kutaa tokkoon dubbisaa. Macaafa faarfannaa Daawit 91 lakkoofsa 1 kaasiin dubbisaa. Namni golgaa isa hundumaa gararraa jiru keessa jiraatu gaaddisa isa hundumaa danda'u jala hin buufata. Waaqayyoon ani sitti kooluu galeeraa, atis masaraa kooti. Ati waaqayyoo koo isa ani amanadhuudha hin jedha. Waaqayyo kiyyoo namni siif kaa'ee dha'icha nama balleessu irraas si oolcha. Harka isaatiin si golbobaa, bubaasaa jalatti kooluu hin galta. Amanamummaan isaa gaachanaaf marsaa siif hin ta'a. Wanti halkan nama sodaachisu xiyyi guyyaa namatti gadhiifamus sin sodaachisin. Dha'ichi dukkanaan namatti dhufu dhukkuba adeemaa saafa nama balleessus hin sodaatin. Kumni tokko si bukkeetti kumni kudhanis gara mirga keetti yoo kufaniyyuu wanti namatti dhufu kun sitti hin dhiyaatu. Ati garuu ija keetiin ilaaltee gatii warra jal'ootaaf baafamu in argitadha. In kadhanna sagalee kana irratti kutaa dubbisaa kanaan si oolcha waaqayyo. Waan irraa ooluu hin dandeenye baay'ee keessa dhaabbattee jirta. Carraa jireenyaa keessatti chaalenjii baay'ee dabarsuu dandeessa. Si oolcha waaqayyo. Haalleluuyaa. Si oolcha waaqayyo, si oolcha. Namni golgaa kana jiraatu miidhamu. Golgaa kana wajjin kan walii galu, kan itti walii galu, kan jala jiraatu. Golgaa kana gaaddisa kan godhate, kan itti siqe, kan keessa gale in oola. Addunyaa nu keessa jiraatu ulfaata waan taateef jireenyi guyyaa guyyaa waan ulfaatuuf mee amma jireenyi keenya waaqayyotti ilaannee maallatti dubbatta na oolchuu keerraan kan kee jennee waaqayyoon kadhannaa. Ati jiraataadha yaa waaqayyoo, bara baraan kan jiraattu waaqarrattis lafarrattis aangoof jabinniif mootummaan kee guddaa kan ta'e waa'ee namoota yaa waaqayyo miidiyaa kanarratti dhiyaatanii iddoo garaagaraatii fuula kee dura jiran kanaaf sin galateeffadha, sin kadhadhaa. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni fi ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ijoolleen kee amma iddoo kanarra jiran hinaaffaan garaagaraa isaan duukaa kan jiru seexanni kan lolu, biyyi lafaa kan lolu. Yaa waaqayyo gooftaa warrati karaa isaanii laatte, warriti gargaarte, du'a dingataa jalaa warriti baafte, maraatummaa jalaa warriti baafte, kufaatii yeroo malee warri tolchite, du'a akka malee warri tolchite, seexanni akka malee itti taphachuu warri tolchite, kun iddoo kanarraa si eeggachaa jiru. Yaa waaqayyo sagalee macaafa faarfannaa irratti dubbatte kanaan sin oolcha. Wanti namatti dhufe kun sittin dhufu, sittin dhiyaatu. Ati garuu golgaa kana jala jiraadhu, isatti walii gale, gaaddisa hundumaa danda'u kana jala buufadhu jette. Kanaaf yaa waaqayyo sin kadhadhaa, harka keetiin ijoollee kana galatti oolchuu dandeessutti akka dibiddu jaalala kee nuuf haa ta'u. Dubbii kee nutti dubbadhu maqaa Yesuusiin ameen. Waaqayyo gooftaan guddaa sin haa eebbisu. Ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Gooftaan guddaa isin wajjin haa ta'u. Gara kutaa macaafa qulqulluu keessa sagalee waaqayyoo waliin barachuutti adeemna. Macaafuma faarfannaa keessaa waliin ilaalla. Amma ayyaanni waaqayyoo gooftaa nu gargaare. Macaafa faarfannaa 119 lakkoofsa 132 kaafneetu waliin ilaalla. Ayyaanni waaqayyoo kun immoo nu gargaara. Lakkoofsa 132 hanga 136 irra jiru waliin ilaalla. Yeroo ayyaana waaqayyoo kana uffannee sagalee waaqayyoo waliin barannu maalummaa keenya, eenyummaa keenya fuula waaqayyoon duratti dhiyeessaatu sagalee waaqayyoo waliin barannaa. Cubbuudhaaf bitamuu dhiisuu waan jedhamu irratti waliinii sagalee waaqayyoo barannaa. Cubbuuni fuula waaqayyoottis fuula namaattis waan hamaadha. Waaqayyoos keessatti kan nama hin jaallanne namoonni qajeelonni waaqayyoo biyya lafaa kana keessatti waldaa kiristaanaa keessa kaa'es
keessatti nama kan hin jaallanne cubbuun waa namaadha. Waaqarratti jireenya nama dhabsiisa. Lafarratti immoo nama duratti fudhatama nama dhabsiisa. Bakka jiru hundumaatti hojiin cubbuu waan baay'ee jira. Nu garuu kallattiidhaan waan garaa garaa dubbachuu dandeenya. Kana baay'ee isaa keessa galee akka macaafa qulqulluutti ni ilaalla. Akkana jedha faarfannaa 119 132 hanga 136tti waliin dubbifannaa. Akka isa warra maqaa kee jaallataniif ta'uu sanaatti as anatti garagalii araaras anatti argisiisi. Ejjennaa koo dubbii keetiin jabeessi. Yakki tokkollee humna ana irratti hin godhatin. Ajaja kee hundumaa akkan eegutti cunqursaa namaa jalaa na furi. Garbicha kee fuula ifaadhaan ilaali. Seerata kee immoo na barsiisi. Namoonni seera kee waan dhiisanii fi mimmaan ija koo keessaa baay'isee in lola'aa jira Daawit. Kutaa kana irratti sababii cubbuun biyya dhaaleef, sababii cubbuun nama dhaaleef, sababii cubbuun mana Waaqayyoo keessaa nama baaseef, sababii namoonni baay'een qajeelummaa gochuurra jallina gochuutti kufanii jiraniif maal jedha Daawit iddoo kanatti? Sababii namoota yakka kana hojjetaniif illee iji koo imimmaan duwwaa ta'e. Gara irraa isaatti gaafa dubbiftan garuu maal jedha kutaa kanarraa? Akka isa warra maqaa kee jaallataniif ta'uu sanaatti as anatti garagalii araaras anatti argisiisedha. Daawit of oolchuu barbaadeera. Macaafa qulqulluu seenaadhaan gaafa dubbifnu Daawit maatii abbaa isaatii keessaa kaasee jalqabuma nama ayyaanni Waaqayyoof iji Waaqayyoo irra buufateedha. Nama yaada namaa keessa hin jirredha. Namni dhimma isaan qabu. Carraa gaarii nama isaaf hin fidu. Moggaa jiraata. Hoolaa abbaa isaa tikseedha. Macaafni qulqulluun tiksee hoolaati. Garuu iddoo jirutti amanamaadha. Waan itti kenname irratti nama nama. Waaqayyoon hin sodaata, namas hin sodaata. Utuu Waaqayyoon hin sodaatu ta'e maatii isaan sodaatu. Abbaa isaaf amanama. Horii qe'ee abbaa isaa jirtuuf amanama. Amanamummaan illee karaa biraa faallaa hojii cubbuuti. Namni gaafa namaaf Waaqayyoof amanamu jireenya ija qabu jiraate darba. Cubbuun garuu hojii dukkanaa abaarsatti nama gasha. Kanaaf maal jedhe? Asinatti garagali. Akka warra maqaa kee jaallataniif isa ta'u sanaattidha. Araara sanatti agarsiisedha Daawit. Har'a yeroo irraa waldaa kiristaanaa irra lafarraa jirtus ta'e sagantaa qilleensa irratti Waaqayyo nuu kenne iddoo garaagaraa teenyee hirmaannu miidiyaa garaagaraa irras ta'e namni jireenya isaa keessatti cubbuurraa fayyuudhaaf fuula Waaqayyotti dhiyaate waan balleessaa isaatti ofitti amanee yakkeera an dogoggoreera. Hojii sirriin godhe waan sirriin hojjedhe kun immoo fuula kee duratti yakkadha. Balleessaa guddaa balleesseera. Kanaaf ati jaalala keetiin natti araara itti agarsiisi namni jedhu hin jiru. Dhaloonni yeroo ammaa jaarraa ishee amma keessa jiru kana keessa jiru dhaloota ija jabeessadha. Dhaloota daffaree jiraachuu barbaadu. Waaqayyoon duratti ija jabeessa ta'e, nama duratti ija jabeessa ta'e, cubbuu hojjechuudhaaf, yakka garaa garaa gochuudhaaf. Kanarraan kan kee garaa Waaqayyoo haddiilee nu keessa jiru kanatti gaddeera. Magaalota garaa garaa keessatti iji Waaqayyo namootatti gaddeera. Maaliif? Namni hin balleessa. Macaafni qulqulluun faarsa Daawit keessatti akka dubbatu namni qajeelaan si'a torba kufa. Si'a torba siin kaannee dhusuni macaafni qulqulluun namoota waa'ee isaanii Waaqayyotti ibsuu danda'an jedha. Daawit waa'ee isaa Waaqayyotti ibsa. Yoo yakka illee hin boo'a. Daaraa kana keessa gangalata. Wayyaa ofirratti harsaasa. Wanti hin godhe sirrii dogoggoradha. Na fayyiftu malee garaan kun fayyu. Waaqayyo natti araarameedha. Waaqayyo wajjin haasaa beeka. Nun garuu Waaqayyo wajjin haasaa beeknaa laata. Maal jedhu kutaa kanatti Daawit natti araarami fuula keenyatti deebisee gara gajjallaa isaa yoo rettanii kutaa kana dubbiftan garbicha kee fuula ifaadhaan ilaali. Natti hin gaddin jechuu isaati Daawit. Cubbuun mootummaa Waaqayyoo keessaa waan nama baasuu fi natti hin gaddin jedha. Natti araarameedha. Amma anaaf obboleessi wal bira teenyu kuni waa'ee walii keenya homaayyuu waliin dhossinu. Waa'ee walii keenya waliin dhossinu. Wal jaallannaa fakkeenya gaarii walii taanaa mana Waaqayyoo keessatti waleennaa kanarraan kan kee amman dhoksaa koo obboleessa koo Aleksiitti dubbadhu Waaqayyotti himu. Yakka kee Waaqayyotti himan balleessiteetta dogoggorteettaani. Balleessaa guddaa balleessite anis hundumtuu yakkaniiru. Araarri Waaqayyoo isaanitti irrateera. Ulfinni Waaqayyoo isaan irraa fudhatameera. Tarii karaatiin beenneen ulfinni Waaqayyoo sirraa fudhatameera ta'a. Har'a haalli keessa dhaabattee jirtu fuula Waaqayyoon duratti balleessaa ta'e mul'achuu danda'a. Kottu gara Waaqayyootti macaafni qulqulluuni waan baay'ee dubbata. Jireenyaaf nu ka'e kaayyoo Waaqayyoo inni guddaan biyya lafaa kana keessatti nu barbaacha nu godhee fi jireenya bara baraati. Jireenya bara baraatti galuudhaaf immoo cubbuu jalaa miliquudha. Macaafa kana gaafa dubbiftan natti araarame natti garagaleera. Seera uumamaa gaafa dubbiftan Waaqayyo nama gaafa uumee jannata Edeniin keessa kaa'ee waan gaarii isaaf mannaage. Waan gaarii si yaadaa jira Waaqayyo. Qajeelfama Waaqayyo seera Waaqayyo irraa hin jallatin. Hin sodaatin Waaqayyoon. Waaqayyoon sodaadhu malee nama hin sodaatin. Jireenya isaa keessatti namni yeroo baay'ee
Nama fiddoo kenna nama kabaja nama sodaata malee waaqayyoon hin sodaatu. Waan nyaatamu kenneeraaf waaqayyo. Waan dhugamu kenneeraaf waaqayyo. Hojiin dhabe kan jenne waan isaan hojjetan Eden keessatti qopheessee kenneeraaf. Addaam komee kan kaafne Ewwaan komee kan kaafne waaqayyo waan sammuu jara kanaa boqochiisu kenneeraaf. Hojjennee dadhabnee waan nyaannu dhabne akka isaan hin jenne kanarraa nyaadhaa kanatti immoo hojjedhaa. Waan kana godhaadhee mirgas dirqamas waaqayyo mirgas dirqamas kenneeraaf. Daangaa waaqayyo isaanii kenne cabsanii gaafa ba'an garuu maal ta'anii hin abaaramanii yakkamaa ta'anii cubbamoota ta'anii daangaa waaqayyo isaanii kenne irra darbanii maalirra qaxxaamurtee jirta laataar gara waaqayyo maaliin sitti gaddee jira gaa'ila qabatteerta yookaan gaa'ila keetti ta'a. Waajjiraalee mootummaa keessatti waaqayyo iddoo guddaa sii kenne itti gaafatamummaa sii kenne namoota baay'ee maaneeja takkatti gootuu waaqayyo nama sitti amanatee sitti kenneera ta'a. Hojiitti biyya lafaa keessatti hojjettus hojii waaqayyooti lallabuma wangeelaadha. Lubbuu geggeessita. Nama hogganaarta, nama bulchaarta. Yookaan hojjettee maatii kee maanej gochaarta. Bulchiinsa waaqayyo siif kenne keessatti daangaa darbita yoo ta'e jireenya dhabdeetta. Waaqayyo iddoo sanatti sin barbaadu. Maallaan jedha waaqayyo jiraatta yoo ta'e cubbuu jalaa milixxeetta. Waaqayyo cubbuu jalaa si baasa. Haaleluyyaa. Sittan hima. Miliki jalaa cubbuu jalaa bayi. Waaqayyo wajji wal si dhabsiisa. Namaa wajji wal si dhabsiisa. Harkaa si baasa waaqayyo. Dideessi qabate ta'a. Cubbuu si qabe ta'a. Aalaan sitti dhufuu danda'a. Ofii kee beekteetti galuu dandeessa. Seexanii dhaqeetti si kuffisuu danda'a. Amma saatii kana ollaan taatee waaqayyo wajjin tokko taatee michuu taatee kan jirtu sittan himaa dhaggeeffadhu. Waaqayyo harkaa si baasa. Yeroo malee waan qabatee jireenya ulfaata jireenya bareedaa keessaa si baasaa kana harkaa si baasa waaqayyo harkaa maqi miliki harkaa didii harkaa bayi. Seera uumamaa boqonnaa 38 gaafa dubbiftanii mul'ata isaa borii ilaallachaa waan jiruuf waa'ee isaa borii waan beekuuf waaqayyo wajjin waan walii galuufi cubbutti walii galuu dadhabe Yoosef hin dide. Saatii sana jireenyi inni keessa jiru waan kanaaf isaaf mijataa ture. Haala mijataa keessa jiru mana namaa hojjetaa jira. Abbaa koon jedhu haadha koon jedhu fira isaa gidduu jiraataan jiru. Mana abbaa kooti keessa dhaalan eeggatu. Harka ormaa waan jiraatuuf waan kana yoo raawwate fayyadamaan ta'a ture. Garuu jireenya amantii kollaadhu. Waaqayyo bara eegee na gargaara. Waaqayyo bara eegee haala naa geeddara. Hin godhe waan namaa jedhe. Didii harkaa bayi ulfina dura kee jira. Didii harkaa bayi mul'ata dura kee jira. Haaleluyyaa. Waan gaarii dura kee jiru kaasi ministuudhaafi. Seexanni dhufee sitta saasa. Karaarraa si kaachisa. Daangaa cabsitee akkatti dabartu si godha. Baay'een keessan daangaa cabseen dabartanii jirtu. Deebi'aa gara waaqayyootarra gara kootti deebi'aa siniin jedhaa jira. Waan keessa jirtu keessaa bahi gara jireenyaatti deebi'i. Lafarrattis eebba nyaatta. Waaqarrattis mana galgalaatti boqotta. Macaafni qulqulluun faarfannaa 34 irratti hiddi warra jallootaa yookaan dameen isaanii yookaan hiddi isaanii lafarratti nafuudha. Hin balleessa waaqayyo. Garaan waaqayyo gaafa gaddu jalloota lafarratti ni ilaalu. እግዚአብሔር ለዓላማ ላይ ጨካኝ ነው። ጋዮ ሳረtti waaqayyo gara kuteessa hin cakkana waaqayyo. Macaafa qulqulluu gaafa dubbiftan warra jaallatuuf yaada malee jalloonni gufannaa saba waaqayyottis ilma waaqayyotti waldaa kiristaanatti gufannaa waan ta'eef hin maksa kanarraa keessaa gori waan sin barbaachifne keessaa bahi jireenya keessa dhaabadhu. Macaafa gaafa dubbifnu shindire Yoosef maalama gurbaan kun maal abdateeti maaltu isaa ta'e yoo jiraate amma bor hariiranii mana isaaniitti baasuu danda'u garuu sababiin hariiranii mana namaatti galee waan barbaachisu hin arganneef ulfina waaqayyotti munarraan eegamu signarraa hin qabatte humnaanaati mana mootii qomee isaa irratti gadhiisee bahe waan uffatu irratti gadhiisee bahe wanti inni didee bahe kun immoo ragaa irratti bahe har'a dhugaadhaaf jiraattee miidhamuu dandeessa. Baay'een namootaa keenya har'a hiriyoonni keenya nu gidduun jiraanni mana dabaa garaa garaa jiraachuu danda'u. Mana hidhaa garaa garaa jiraachuu danda'u. Jireenyaan miidhamuu danda'u. Dhugaa qabatta yoo ta'e fuula namaa duratti miidhamuu dandeessa. Dhugaan garuu lafaa si kaasa. Dhugaan si falma. Cubbuu jala hariyee si baasa. Lubbuu kee sodaattee cubbuu tattee hin kufin. Lubbuun jireenya bara baraa keessatti boqotti. Kan caalu waaqayyoodha. Haaleluyyaa. Harkaa bahi. Waaqayyo harkaa si baasa. Yoosef harkaa bahi. Yeroodhaaf garuu dhugaa qabate waan namaa hin godhode. Cubbuutti hin kufode. Waaqayyo iddoo kanatti nan barbaanne. Waan itti dubbattu kun natti hin laanne. Waaqayyo natti hin laanne. Abbaan manaa kee natti hin laanne. Cubbuu kan akkam godhu mul'ata isaa hin qabu. Ani ergaan qabade. Ati ergaa qabda. Mul'ata barootaa baatteertaani. Ergaa barootaa sitti kennee jira waaqayyo. Jaarranu keessa jiraannu faallaa macaafa qulqulluu deemaara. Isaan kanaaf fakkeenya akka taatu akka ati deebistuuf ergaa qabdaati. Hin maqin karaarraa waaqayyo akkati karaarraa maqtuun barbaadu. Tooratti nu haa deebisu waaqayyo. Tooratti sin haa deebisu waaqayyo. Gola jirtu keessatti tooratti deebi. Tarii lola namaa sirra jira yoo ta'e bara xinnoo tokko keessa dhaabatta. Bara tokko immoo situ jiraata. Har'a namaaf ergamta yoo ta'e bor immoo nama siif ergama waaqayyo bara sii geeddara. Rakkina yeroo muraasaatti ulfina kee dabarsitee ulfina waaqayyo dabarsitee hin laatin. Birmadummaa kee eeggadhu. Haaleluyyaa.
Kanaaf jireenya isaanii eeggachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Natti garagali. Ana amma fayyuun barbaada. As natti garagali. Akka warra maqaa kee jaalatan ibsa ta'u sanaatti Daawit. Waaqayyoon gara keetti deeffadhu. Araarri Waaqayyoo si wajjin jira yoo ta'e araara kanaan jireenya jiraatta. Araara kana keessa ulfinaaf nagaa jireenya bara baraa jira. Kanaaf egaa sagalee Waaqayyoo akka kanatti dubbata. Kutaa kana irratti kan waliin ilaalaa jiru cubbuudhaaf bitamuu dhiisuudha. Cubbuu harka cubbuu jala kan of gashinuu mala. Hin gashin harka cubbuu jala jireenya kee. Maal jedha? Roomaa boqonnaa 6 lakkoofsa 12 hanga lakkoofsa 19. Roomaa boqonnaa 6 12 hanga 19 irratti akkana jedha. Ammas cubbuun warra kajeellaa fooniitiif abboomaman akka isin godhannetti dhagna keessan isa du'e keessatti isa immoosisinaadha. Lakkoofsa 12 ammas jedhaa jira. Cubbuu warra kajeellaa fooniitiif bitaman akka isin hin godhannetti kajeellaa fooniitiif warra bitaman akka isin hin godhannetti dhagna keessan isa du'e kana keessatti isa immoosisinaadha. Isin Kiristoosin keessatti duutanii isaa wajjin du'aa kaataniittu jedha. Duunee Kiristoosin keessa waalamneera. Jireenya keessa jira nuun. Ati jireenya keessa jirtaan. Tani har'a haalli kee jirtu iddootti jirtu waan miidhamte sitti fakkaachuu danda'a. Jireenya keessa jirtaatiin dogoggorin. Zilaariyaa sameen alaara bakaanoo. Jireenya keessa jirtaani. Jireenya hija qabu. Jireenya foolii qabu. Haaleluyyaa. Jireenya keessa jirtaani. Haala kee ilaaltee cubbutti hin guffisin. Haala kee ilaaltee waan hin taane hin godhin. Haala kee ilaaltee hin dogoggorin. Tani jireenya kee fooyyeffachuudhaaf qarshii waan si barbaachisu karaa irraa maxxanetti qarshii karaa dalgaa hin fudhatin, hin sobin, hin hatin, hin ejjin. Jireenya keessa jirta. Jireenya hija qabu keessa waalamteetta. Jireenya hin taane keessa hin dhaabatin. Ati jireenya keessa jirtan siin jedhaa jira. Qomoo baay'een qabdu malee, qarshii baay'een qabdu malee, gamoo jajjabaan qabdu malee jireenya keessa jirtaati. Haaleluyyaa waala diinamoosiyaa. Jireenya keessa jirtaati. Waaqayyo jireenya keessa si kaayati. Diina sitti naafaadha malee jireenya keessa jirtaati. Dabarsitee jireenya kee hin kennin. Tu jireenya keessa jirtu dabarsitee of hin laatin. Ati jireenya keessa jirta. Jireenya haara galfii qabu keessa jirta. Jireenya buddeenni keessa jiru keessa jirta. Jireenya maallaqa qabu keessa jirta. Jireenya mana namaaf ijaaru keessa jirta. Kiristoos inni ati Kiristoos keessa jiraachaa jirta. Kiristoos keessa jirta. Jireenya kana keessa hin bahin jireenya keessa. Seera uumamaa gaafa teessee dubbiftan waan baay'ee ulfaata. Nattis dhagaamu gaafa dubbiftan kan nama dhibu. Waaqayyo jara kana afaan mijeessee kaa'e. Kasaan buddeen namni jenne isaanii kaa'eera. Waan nyaannu namni akka jenne isaanii kaa'eera. Maaltu badeenna mana Waaqayyo keessaa yaa'u. Seexanni boomni dhufee itti saase. Eenyu wajjin dubbachaa turtani. Eenyu wajjin haasaa turtani. Maal isiniin jedhe? Haaleluyyaa. Seexanni dursa si gaafatee deebi'ee mana Waaqayyo keessaa si baasa. Hin dubbatin duukaa. Iccitii kee Waaqayyoon keessatti eeggadhu. Mana Waaqayyo keessatti iccitii kee eeggadhu. Dhoksaa keessa wajjin haasoftee bartee wajjin haasa'i. Dhoksaa kee eeggadhu. Iccitii kee gabaan baasin. Namni yoo dhoksaa kee dabarsee hin rakkoon qabu Waaqayyo si dubbata. Yoo itti dabarsitee of laatte garuu namni si falmu hin jiru. Har'a kan garaa Waaqayyoon itti gaddeef, kan jireenyi keenya miidhamaa jiruuf, kan mul'anni keenya karaa bubbuleef, kan abjuun keenya nurkaa kufaa jiruuf, nuti tooraan raacee daangaa darbine hin darbin daangaa. Haaleluyyaa. Daangaa hin darbin. Waaqayyo tooratti si deebisa. Waaqayyo akka itti nutti dubbachaara. Namoota miilla isaanii geengoo jalinaa keessaa baasuun qabanaan jedhe Waaqayyo. Weelaaraa daalaarii bakaanos. Waan ija qabu waan ulfaata bor dhufaa jiru. Balbala banamaa borsi eegaadhu keessa seexanii si baasaara. Tooratti si adeemsu Waaqayyo. Namoonni baay'een akka isaan cabanii jirani, akka isaan xaxamanii jirani, akka isaan yakka keessa galanii jirani, toora cubbuu keessa akka isaan dhaabatanii jirani, cubbuu dhalanii yaadan garuu cubbuudha garaa Waaqayyo kan itti gadde. Harkaan jira. Sittan himaa Waaqayyo iddoottan si deebisa siin jedhaa jira. Tooratti si adeeffatu Waaqayyo. Sababiin isaa jireenya hija qabu dura kee jira waan ta'eef. Deebii iddootti si deebisa Waaqayyo. Si barbaada Waaqayyo. Si jaallata Waaqayyo. Deebii yakka kee Waaqayyotti madu balleesseera. Hando goggoreera na deebisee. Macaafa mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 gaafa dubbiftanii. Warri uffata isaanii miiccatan gammadanii. Isaan muka jireenya namaaf kennu bira ga'uudhaaf haboo qabudha. Haboo sii kenneera Waaqayyo. Jireenya bareedaa akkati jiraattuuf haboo sii kenneera Waaqayyo. Haboo sii kennamee jira. Warri kam warri uffata isaanii miiccatan. Warra yaada garaa geeddarannaa beekani. Warra qalbii jijjiirannaa beekani. Har'a waltajjii Waaqayyo addunyaa irratti nuu kenne irratti konfireensii garaa garaa yeroo deemnee hojjennus ta'e waldaa kiristaanaa irratti waltajjii Waaqayyo nuu kenne irratti gaafa teessee ilaaltan namoonni baay'een Waaqayyo manan sii bita yoo hin jenne, Waaqayyo konkolaataan sii bita yoo hin jenne, Waaqayyo magaalaatti jirtu keessa magaalaa biraatti shiifti godha jireenya kee yoo hin jenne, gaa'ilan sii kenne yoo hin jenne, qarshiin sii kenne yoo hin jenne, haalli kee geeddarameera, lolli kee dhaabateera yoo hin jenne, wangeelli wangeelan fakkaatu, raajiin fakkaatu. No, garuu isinittan himaa dhaggeeffadhaa. Qalbii kee jijjiirradhu jireenyi isa keessa jira. Yaada garaa kee geeddaradhu. Hangoo cubbuu jalaa bayi Waaqayyo du'aa si kaasa. Haaleluyyaa.
warra isatti michooman du'aa isaan kaasa warra isaa wajjin jiraatan du'aa isaan kaasa wangeela Yohaanis boqonnaa 11 gaafri biftan dubbii cimaa argattu macaafota garaa gaafri biftan sammuun keessan hin fayya jireenyi keessan hin fayya Alaazaar gooftaa wajjin jiraachaa ture maatiin Alaazaar Yesuusii wajjin jiraachaa turani bara jiraatan keessatti isaa wajjin jiraatani amma haala hin mijanne keessatti Alaazaar hin du'e garaan Maartaa Maariyaam faa hin gaddani warra isaa wajjin jiraatani majjeesee nambisu gooftaan hin kaasa waan keessatti duute keessa harki Waaqayyo qabeesi kaasa maal keetti duute jirtaati amma ala dena rala ratigomanas webebesha la ribaganos mahadifania wena lora bagania maal keessatti awwaalamtee jirta si kaasuudhaaf dhufe harki Waaqayyo maal keessatti awwaalamte jireenya sirkaa du'e moo maallaqa keetti faayinaansii kee du'e moo spiritually duute moo economically duute moo jireenyaan duute jirta waaqeffannaa keetti duute moo tajaajila keetiin duute si kaasa Waaqayyo irra dubbate awwaala kee bana Waaqayyo haleluuyaa Yesus Kristos bara baraan gooftaadha awwaala kee diigeetu keessaa si baasa haleluuyaa maal jedha macaafa Hisqeel gaafa dubbiftanii ani awwaala keessan nan bana isa keessaa si nan baasedha Hisqeel boqonnaa 37 lakkoofsa 1 gaafa dubbiftanii isaan jedha waa'ee Israa'eliin dubbata Israa'eli Waaqayyo ni dhiiseera jedhaa jiru sabi kun du'aniiru awwaala keessan nan bana awwaala keessa kan jiru nama lubbuun du'eedha inni macaafni dubbatu garuu kutaa kana irratti maal jedhaa jira inni macaafni dubbachaa jiru sabni kun fayyaatti du'eera jireenya jiraachaa jiraam lubbuun kee jiraam garuu du'eera awwaala keessa nan banaadha awwaala kee bana Waaqayyo awwaala kee banee keessaa si baasa Waaqayyo ila akkana jedha kutaa kana gaafa dubbistanii ergasii anatti dubbatee yaa mucaa namaa lafeen kun guutummaa mana Israa'eli kunoo isaan lafeen keenya gogeera abdiin keenya citeera nuyis raawwannee banneera hin jedhu kanaaf ati isaanitti raajii dubbadhu Waaqayyo gooftaan yaa saba koo kunoo ani awwaala keessan nan baneedha isa keessaa isin nan baasa biyya Israa'elitti isin nan deebisee isin nan galchedha ilaa dhaggeeffadhaa baay'ee waan nama dhibu nama awwaalametu waa'een awwaala sirritti raajama duutee jirta yoo ta'e awwaalamtee jirta Waaqayyo garuu awwaala kee buqqisee keessaa si baasa siin jedhaa jira bakkuma jirtutti laphee keetiin amanii Waaqayyo awwaala koo baneera jedhi Waaqayyo awwaala kee banee keessaa si baasa biyya Baabiloon keessatti awwaalamanii kooti jedhanii jiraatanii kooti jedhanii qotatanii kooti jedhanii nagadanii jireenya biyya garabaa jiraataa jiru abbaa barbaadetti isaanii abbaa barbaadetti isaan ajjeesa yoo du'an mirgan qabanii yoo saamaman mirgan qabanii waajjiratti dhimma isaanii matan hin qabanii abukaattoo isaanii dhaabbatu hin qabanii hin qabdu minii nama sii dubbatu Waaqayyo falmeen awwaala kee banee keessaa si baasa siin jedhaara ergaa yerootii qabadhu lubboota namoota baay'ee irratti natti maara warra yeroo malee caban caba isaanii fayyisa warra yeroo malee du'an du'a isaanii fayyisa awwaala isaanii diigeen ijoollee koo jireenyatti deebisanaan jira Waaqayyo haleluuyaa Yesuus geetaa ነው Waaqayyo sitti dubbataara lafeen kun mana Israa'el jedha maal jedha laa dhaggeeffadhaa Hisqeel boqonnaa 37 deebiin dubbisa hanga lakkoofsa 12 ergasiis anatti dubbate amma deebi'ee dubbataara sinas waan biraa isaa ture Hisqeelitti Waaqayyo biyya Baabiloon keessatti dubbataara ergaa kana fidaara Waaqayyo hamma sinatti dubbate yaa mucaa namaa lafeen kun guutummaa mana Israa'el warra silaa jireenya ulfina qabu jiraatanii warra silee jireenya ija qabu jireenya galataa jiraatanii haroo ormaa harkatti awwaalamanii qe'ee hormaatti awwaalamanii lafa isaanii kan hin taane irratti awwaalamanii eessatti cabdee jirta ergaa yeroon sii qaba eessatti miidhamtee jirta gola kam keessatti miidhamte waajjira kam keessatti miidhamte tarii sababii qomootiin miidhamaa jirta laata sanyii iddoo sana waan hin taaneef fira iddoo sana waan hin qabneef sittani maa dhaggeeffadhu Waaqayyo wajjin jiraattaati biyya jiraattu Waaqayyotu si duukaa jiraata lafarra jiraattu Waaqayyo si duukaa jiraata ani gooftaa wajjin hin jiraadhe dhiyaman irratti raajii Waaqayyo awwaala kee bana siin jedhaa jira tarii amma yeroo kanarra du'a naa wajjii jechuu dandeessa yeroon kutaa macaafa kana dubbadhu hergan jijjiirama dhabe kanarra du'a naa wayya maal kana keessa amma yoomittiin gubadhaan carraan koo miidhamaa ta'eera waa laddeen amaara gaanos an miidhameera hiikama dhabeera hamma yoomittiin geengoo rakkinaa kana jiraadha kan jettu baga gammadde Waaqayyo harkaan si baasa siin jedhaa jira harkaan si baasa Waaqayyo gidiraa yeroo malee kan harkaan si baasa ilaa amanii harkaan baasa Waaqayyo harkaan si baasa Waaqayyo dubbiin dubbii amantiiti harkaan baasa harkaan si baasa Waaqayyo dubbatee harkaan si baasa marala badina moosiya harkaan si baasa sittani ma harkaan si baasa waan yeroo malee si qabate faayinaansii kee tola deemuu dideeta fayyaa keetti itti fufuu dideeta waan baay'ee miidhamtee sammuun kee si miidhameta harkaan si baasa isin jedhaa irra leencichi maal jedhaa jira
saba sanaanitti raajiraaji han awwaala keessan baneera biyya keessanitti isin deebisatti jedhe ulfinaan galtaate ulfinaan baate haleluuyaa biyya garaagaraatti barartanii hojii hojjechaa jirtu ta'a kaan badee bahee hojjetaara kaan seera qabeessaan deddeemee hojjetaara kaan biyya keessa jiru iddoo garaagaraa dhaabbattanii sagantaa kana hirmaachaa kan jirtan baga gammaddanii akkan si baasettan si gasha siin jedhe waaqayyo yaa laabdii baanias isin yaa saba koo ani awwaala keessan banee isa keessaa yommuun isin baasu ani waaqayyo akkan ta'e isin hin beektu awwaala keessan banee gaafa isin baasu siif hojjetee of si barsiisa waaqayyo ulfina waaqayyo ofirratti argita siif hojjetee haleluuyaa kanaaf cubbuu jalaa miliquun illee gaa jireenya sabni kun sababii cubbuurraan kan kee dabarfamanii kennamaniiru waaqayyoon nagaa irra dhabuu cubbuudhaan waaqayyoon hin sodaattu yoo ta'e cubbuu hojjetaa hirtaamani manuma bunaatti galanii mana shiishaatti galanii ashiishii xuuxanii qaamanii ejjanii jireenya ofii balleessanii albaadummaa mini cubbuun isa duwwaa mini innis yakka inni cubbuudha jireenya marmaraa keessaa nama baasa mootummaa waaqayyoo keessaa nama baasa maal si fayyadama mootummaa waaqayyoo dhabdeeti lafa kana irratti sitti tolee jireenya dhabde maal si fayyada sobuun cubbuudha hatuun cubbuudha namarratti yakka gochuun cubbuudha nama hamachuun cubbuudha waaqayyoon sodaachuu dadhabuun cubbuudha harkaa si hamilissu waaqayyo haleluuyaa harkaa si baasa waaqayyo kanaaf cubbuu jalaa baanii jiraachuudha maal jedhe egaa roomaa boqonnaa jaa lakkoofsa 12-19 kana roomaa boqonnaa jaa lakkoofsa 12-19 kutaa kana hin dubbifannaa boqonnaa jaa lakkoofsa 12 kaafnee walii wajjin ilaalla ammas cubbuu warra kajeellaa fooniitiif abboomaman akka isin hin godhanneef dhanna keessan isa du'e keessatti isa hin moosisina isa du'e keessatti isa hin moosisina bu'aa dhagna keessanii mi'a jallinaa gochuudhaa fi harka cubbuu jala hin galchinaa garuu akka namoota warra du'a keessaa ba'anii jireenya argataniittidha waaqayyoof of kennitanii bu'aa dhagna keessanii mi'a qajeelinaa gochuudhaaf harka waaqayyo jala galchaadha haleluuyaa mi'a qajeelinaatiin bu'aan dhagna keetii mi'a jaalala waaqayyootiin kana maal jedhaa jira dhagna keessanii mi'a qajeelinaa gochuudhaaf harka waaqayyoon jala galchaadha harka waaqayyo yoo jala yoo gale mi'a qajeelinaa ta'a dhagni kee qaamni kee miirri kee mi'a qajeelinaa harka waaqayyo jalatti ta'a harka waaqayyo jala of gashi namni harka waaqayyo jala of gashe cubbuu jalaa miliqa harka waaqayyo jala jiraan hin bayin harka waaqayyo jala faarfannaa 91 irratti dubbifanneerram golgaa isa hundumaa danda'u jala nama jiraatudha harka waaqayyoon jalatti gadi of deebiseen rakkina bara harkaa si baasa waaqayyo miidhama hamaa harkaa si baasa waaqayyo har'a yeroo nu keessa jiraannu kana keessatti waldaa kiristaana keessatti addunyaa jiru keessatti namoota baay'ee karaarraa kaachisee irra seexanii sobatti naqee hannatti naqee ejjatti naqee ulfina wangeelaa harkaa fuudheera sirkaan fuudhamin ulfinni waaqayyoo mi'a qajeelina waaqayyoo ta'e jireenyi kee kun mi'a qajeelinaati harka waaqayyo jala of galchi deebii iddootti jirra fakkaanna taniin jirru gara waaqayyoon itti gaddeerata gaafa waaqayyo cal jedhu rakkina biyyatti baay'ata maal lolli biyya keenyatti baay'ate laata amma waldaan kiristaanaa kadhachaa jirti qeessonni kadhachaa jiru wangeelaawni kadhachaa jiru paasteroonni waldaa garaagaraa keessatti namni waa'ee biyya kanaan kadhanne hin jiru maaliif waaqayyo biyya keenya jalaa cal jedha maaliif waaqayyo saba keenya jalaa cal jedha gara waaqayyootti haa deebinu gaafa cubbuun baay'atu cal jedha waaqayyo yeroo waaqayyo cal jedhu immoo saba miidhama dhaloota miidhama bara waaqayyo sagalee isaan ol ka'e garuu jalloonni lafarratti mirgan qabani cubbamoonni lafarratti mirgan qabani waaqayyo nuun abbaa mirgaa godhee lafa kanarra nu kaa'e cubbuu irratti mo'icha nuu kenneera du'a irratti mo'icha nuu kenneera haleluuyaa kanaaf ulfina waaqayyoon keessa akka jiraannuuf waaqayyo nu haa gargaaru kanaaf ayyaana waaqayyoon keessa mul'ata waaqayyoon keessa ergaa waaqayyoon keessa jiraachuun keenya dirqama mana waaqayyo keessa namni jiraatu immoo hin salphatu waaqayyo si salphisu kanaaf Hisqeel keessa dubbateera ana awwaala kee si banne isa keessaan si baasa biyya keettan si deebisa awwaalamuun inni jedhu kun biyya ormaa kee jiru biyya isaanii keessaa ba'anii lubbuudhaan hin duuneem jirri kun garuu mirgan qabani velaatii afaan amaaraa labagaano see baadiyaan reeshaa labagaana biyya ormaa keessa jiru jarri kun miidhamoodhaan biyya kodhanii jiraachuu hin danda'ani tarii afaan hin qabdu laataa iddoo jirtutti yooma waan sitti mangoote malee yooma akka jarisi godhan jiraatte malee waajjiraalee garaagaraa keessatti carraa kee abaaraa jiraachuu dandeessan warshaa garaagaraa keessa hojjechuu dandeessa kaampaanii garaagaraa galtee manneetti nama dhuunfaatti qaxaramtee waajjira mootummaatti qaxaramtee hojjechuu dandeessa tarii yeroo kana sitti hadhaa'ee jiraa laata awwaala kana jalaan si baasa siin jedhaa jira waaqayyo haleluuyaa
awwaala kana jalaa si baasa waaqayyo jireenya kee ta'awwaalameera mul'ata kee ta'awwaalameera jireenya kee waaqeffannaa kee ta'awwaalameera qajeelummaa kee ta'awwaalameera sittani maa dhageessaa harkaan si baasa siin jedhe waaqayyo awwaala keessan baneen harkaan si baasa siin jedha kutaan kun baay'ee namatti tola saba kana gaaffii kaasan waaqayyo nu irraanfateedhani kadhachaa jirtaa laata sabni kunoo kadhatee na waaqayyo dhaqee itti dubbate iddoo aarsaa kee eeggachaa jirtaa laata namni kadhannaa beeku du'a ofirratti hin kadhatu kadhachaa jirta yoo ta'e jireenya kee irratti du'a na hawwitu waaqayyo akka bara fidu sitti ma jireenyi kee waaqayyo bara fide siin jedha iddoo aarsaa kee diiddee waaqayyo wajji waliin lolin waa haalleluuyaa iddoo aarsaa kee hin diigin rakkina yeroo laaltee lola yeroo laaltee dhabuu yeroo laaltee hiyyummaa yeroo laaltee hin diigin iddoo kee seexanii akkatti si gasha cubbuutti si gasha cubbuun immoo mootummaa waaqayyo keessa haala si godha waaqayyoon sodaadhu namni waaqayyoon sodaatu hangoo cubbuu jalaa miliqa Yesus Kristos bara baraan gooftaadha Yesus Kristos bara baraan gooftaadha hayyaanni waaqayyo waaqa jiraata har'a cubbuu jalaa si baasu hojiin cubbuu iji hojii cubbuu maanedha macaafni qulqulluun cubbuun du'a dhala du'i immoo jireenya bara baraa keessa nama baasa cubbuudhaan namni du'e jireenya qabu utuu dhugaaf hojjettu yoo duute garuu ati jireenya qabda warri isaanii galee macaafa qulqulluu gaafa dubbiftanii namarratti yakka hin goone ajjeesuu yakka namni dhiiga namaa dhangalaase namni nama ajjeese mootummaa waaqayyotti hin galu macaafa qulqulluu gaafa dubbiftanii seera uumamaa boqonnaa 5 irratti nama waaqayyo yaada irraa qabu nama aarsaa gaarii dhiyeessu nama waaqayyo ofiif laate nama waaqayyo isa kabaju nama waaqayyo isa simatu nama waan gaarii waaqayyoof jaallatu qabeenyaan isaa akka kan waaqayyo ta'etti nama herregu wanti gaarii waaqayyo isaa kenne akka kan waaqayyo ta'etti nama herregu nama waaqayyo Aabeeliin dhiiga isaa dhangalaase Qaayin ofii waan gaarii gochuudha nama waan gaarii godhu dhiiga isaa dhangalaase waan gaarii godheeratu ta'e dhiiga isaa dhangalaasu maal jedhe waaqayyo gaafa ni deebi'ee dhufu macaafa sana gaafa dubbiftanii macaafa sana gaafa dubbiftanii macaafa seera uumamaa irratti eessa keessi obboleessi akkam ta'ennaan nan eegaaree jedhe argiteettaa cubbuun fuula waaqayyoon duratti ija jabeessa nama godha ija jabeessa nama godha hojiin cubbuu fuula waaqayyootti ija jabeessa nama godha akka namni waaqayyoon hin sodaanne nama godha nan eegaan obboleessa kee obboleessa koo annan eegaadhe ani san argine ani san beeku jedhe waaqayyo garuu ergaa guddaa iddoo isaa irratti itti dubbachaa jira yakka yoo goote fuula waaqayyoon duratti akka waan gaarii ta'e ija si jabeessa seexanni fuula waaqayyootti yakka gochuun fuula waaqayyootti fuula namaattis dogoggoradha fuula waaqayyootti namni yakka godhe hin fayyu kanaaf fuula waaqayyoon duratti yaada gaarii qabaachuudhaaf jireenya gaarii jiraachuudha waaqayyoon sodaachuudha namni waaqayyoon hin sodaanne of salphisa waaqayyoon isin salphisa nama isin salphisa waaqayyoon duratti abaaramaa ta'a kanaaf macaafa gaafa dubbifnu namoonni waaqayyoon hin sodaanne waaqayyoon duratti wal salphisu wal ajjeesu lubbuu namaa balleessu macaafa sana gaafa dubbifnu kutaa sana irratti gaafa dhaqxanii macaafa kana dubbistan obboleessa isaatti naafe seexanni naaffatti naqe yoo obboleessa kee ajjeefte malee fudhataman qabdu ittiin jedhe ila argitaniitti cubbuun mana nagaa qabu seene cubbuun mana nagaa gola nagaa qabu seene ay itti yaadi gola cubbuu seenteetta yoo ta'e waaqayyo wajji wal loltaati gaafa daanga dabartu waaqayyo wajji wal loltaa obboleessa isaa Aabeelitti naafe rakkoon kana kaase immoo maa inni rakkoon inni kana kaase rakkoon waan kanatti taqee namicha kana kuffisee waaqayyotu aarsaa Aabeeliin simateedha aarsaa Qaayiniin immoo ciigeedha waan gaariin goone ka tu waan gaarii godhe akkuma Aabeeliin simatama kottu ofuma keetii waan gaarii godhe inni naafin obboleessa keetti cubbuutti si gashaa inni naafe akkamitti fudhataman irratti godhate erguma namichi kun fudhatama godhate ajjeesuun qabade waaqayyo garuu irratti argeetti dubbataa akkuma sitti dubbataa jiru cubbuun balbala mana kee dura dhibeessii eeggachaa jira ogummaa qabaadhu dammaqee irratti dammaqee sitti maa jira waaqayyo dammaqe sittani maa cubbuu si dhaaluuf jedhaa jira irratti dammaqe dammatta qote harkaa si baasa maal jedha lakkoo torbarratti gaafa deebi'ee dhufu waaqayyo itti dubbate attam goote waa'ee Qaayiniin itti kaasee waaqayyo macaafa seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoo tokko kaasee lakkoo sana marraa kaaftanii yonnaa dubbiftan dubbii cimaa argachaa deemtu gabbuutanii garuu itti dabaltees obboleessa isaa Aabeeliin deesse Aabeel tiksituu oolaa ta'e Qaayin garuu qottuu ta'e guyyaa baay'ee booddee Qaayin wanta lafarraa galfateerraa waaqayyoof kennaa dhiyeesse Aabeelis immoo hoolota isaa keessaa warra dura dhalatan qalee cooma isaanii aarsaa dhiyeesse waaqayyo gara Aabeelii fi gara qalma isaa faara tolaadhaan ilaale gara Qaayinii fi gara kennaa isaa garuu faara tolaadhaan ilaalle kana irratti Qaayin aaree boba'ee mataa buuse waaqayyo yommus Qaayiniin maaliif aartee bobaate dhaggeeffadhaa laa
Maaliif aartee bobaate? Maaliifis mataa buufte? Si gaafataa jira Waaqayyo. Wanta gaariitu hojjettee turte mitiiree? Ol jetta turte mitiiree? Wanta gaariin hojjettu yoo ta'e garuu cubbuun balbala kee dura dhibee si eeggata. Si argachuu sin kajeela. Ati garuu isarratti haboo godhadhu jedhe. Ti dubbate Waaqayyo. Yakkatti galuudhaaf deemaa jirta. Cubbuutti galuudhaaf deemaa jirta. Of eeggadhu ittiin jedhe. Garaa isaa keessatti arge Waaqayyo. Waaqayyo sirratti argee sitti dubbataara. Of eeggadhu jalaa si baasa Waaqayyo harkaan si baasa siin jedhaa jira. Waaqayyo yommus Abeelin obboleessi kee ilaa akkana jedhe. Qaayeen obboleessa isaa Abeelii wajjin hin dubbate. Erga gara bakkeetti ba'anis Qaayeen obboleessa isaa Abeel irratti ka'ee isa ajjeese. Fudhatama takka godhaara. Yoo namicha kana ajjeese fudhatama qabaadhani. Nama biratti fudhatama qabaachuuf jettee obboleessa kee miidhii akkatti galta. Waaqayyo wajjin wal lolta. Obboleessa isaa nama wajjin dhalatee ajjeesuu deemaara. Haadhoo keedhaan niti wajjin hojjechaa jirtu. Obboleessa keedhaan niti biyya garaa garaatti wajjin jiraachaa jirtu. Waaqayyo jalqabatti nama gaafa uume gargar hin baafne. Lammiiti gidduu jiraachaa jirtu obboleessa keedha. Hin miidhin irratti hin dubbatin. Waaqayyo irratti sin dhiisu. Si adaba namati miitu irratti Waaqayyo nama si miidhes akkuma hadabu. Maal jedhaara? Kana irratti Waaqayyo wanti ati goote kun maal jedhe? Ajjeesee dhufe kaa obboleessa isaa ajjeese yoo maal jedhe? Dhiigni obboleessa keetii lafaan natti iyyata. Amma sadi abaaramaadha. Lafa sadii ka obboleessa keetii afaan banee akka dhugu goote sana irraa hin ari'atamtattiin jedhe Waaqayyo. Yoo nama miidhe lafa sanarraa si ari'a Waaqayyo. Nama si miidhe lafa sanarraa hari'a Waaqayyo. Warra dhiiga namaa dhangalaasan hin ari'a Waaqayyo. Jireenya hin qabani. Kanaaf hati utuu waan gaarii goote mataan buuftu turtee sila itti dubbateera. Of eeggadhu. Cubbuu balbala mana kee dura dhibeessee eeggataara. Waaqayyo miilla kee cubburraa haa deebisu. Waan gaarii jettee wanti itti goote fuula Waaqayyootti cubbuu ta'e jireenya kee miidha. Waaqayyo nu haa fayyisu. Fuula Waaqayyootti deebi'aa. Waaqayyoon araara kadhadhaa. Fuula keenyatti deebisee araara keenyatti argisiisee Daawit. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Yeroon keenya nuun kennu nu ga'a. Guyyaa Waaqayyo walitti nu deebisaa. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hin kadhanna Waaqayyoon. Haaleluyyaa. Ayyaana Waaqayyoon keessa gallee Waaqayyo waliin kadhanna. Jiraataadha Waaqayyo. Mama mahadii labaara sheelaara laba kana mideenimos. Kan dhukkubsattan rakkina garaa garaa kan qabdan. Hospitaala garaa garaa kan jirtan iddoo mijatu iddoo mijanne teessisa sagantaa kana hirmaachaa kan jirtan. Amanaa Waaqayyoon isinii kadhadha. Waaqayyo wanta ati keessatti hidhamte kana keessaa si baasa. Harka si qaba Waaqayyo. Yoomi guyyaan kan jettu guyyaa Waaqayyo hammadha. Yerootti Waaqayyo butee keessaa si baasu. Haaleluyyaa. Bara baraan kan jiraattu. Yaa Waaqayyo gooftaa Waaqaatiif lafaa. Waa'ee gochaa kee waa'ee jaalala kee hundumaaf si galateeffachaan si kadhadha. Ati alfaadha. Ati omeegaadha. Namoota jaalalaan fuula keetti dhiyaatanii sagantaa kana waaqeffannaa kana hirmaachaa jiran hundumaa lolli isaan irra jiru abaarsi isaan irra jiru akka irraa ka'uuf tajaajiluma yeroo kanaatiin lallaba yeroo kanaatiin aangoon cubbuu mana namoota kanarraa akka cabu abaarsi ikoonoomii isaan irra akka ka'u faayinaansii isaan irra akka ka'u abaaramanii kan jiranii lolamaa kan jiranii ittifamanii kan jiranii jireenyi isaanii kan daangaame garatti godhan kan dhabanii maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos isaati kanaa kaasee harkaa baasee harkaa kan baane ta'anii ilaa maqaa Yesuusin harkaa baanii ilaa humna maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin harkaan si baasa garatti gortu kan dhabde jireenya gaariitu barbaadu jireenyi darga sirkaa kan gale haara galfachuutu barbaadu kan miidhamte gufuun jireenyaa sitti kan baay'ate haaleluyyaa waa'ee kee namaa soofsiiftu kan dhabde abukaattoo jireenya kee irratti kan dhabde dubbii sitti dhabee kan jiru maaraalaa baddii namoosa weerelee liifaaniyaa wanajjinee lilaarii bagaanos piraadifeeniyaa wiila hajii labagaaniyaa dhugaa qabattee sababii dhugaatiin miidhamtee kan jirtu dhugaadhaaf qabattee utuu dhugaadhaaf deemaa jirtu dubbiin kan sitti dhabe karaarraa kaatanii kan sitti jallisanii maqaa gooftaa maqaa Yesuus isaati kanaa kaasee harkaa si baaseeraan goleti miidhamte keessatti harkaa si baaseera oo haaleluyyaa dhukkubati maameena hamii laboossa dhukkubati ittiin qabantee jirtu kan si baasa dhukkuba kaanserii kan si baasa HIV kan si baasa TB kan si baasa dhukkuba sukkaaraatiin honneedhaan kulaaleettiidhaan dhukkuba garaachaatiin qabantee kan jirtu koronaa vaayirasiin qabamtee kan jirtu saatii kana jireenyi kee kan miidhame si kan hin taane maatiin kee miidhamanii kan jiran laaraadiyaa laarii bahadii labagaaniyaa maqaa gooftaa maqaa Yesuusin harkaa si baaseeraan bageetaa bayyesuusin harkaa si baaseera bayyerkaa bayi dhukkuba yeroo malee si qabateerkaa bayyummaa yeroo malee si qabateerkaa bayi jireenya si miidhe kan harkaa mraalaaradii bagaaniyaa Waaqayyo miraakilii dura keetti hojjeta sirrattan kanadhaani humni Waaqayyo Waaqa jiraata biyya Roomaa keessatti mana hidhaa keessatti yeroo hidhamanii Phaawulosiif Sillaasee Waaqayyoon faarfatanii kadhataniidha Waaqayyo mana hidhaa raasee balbaloonni mana hidhaa irraa banaman jira waalaaradii laariyaa mahadii labagaaniyaa waan itti keessatti namtee jirtu kana raaseen keessaa si baasa maqaa gooftaa maqaa isin haala si qabe kana raaseen harkaa si baasa
አሜን 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 እዶ ጅርቱ ተሜን ጀሪ ፍረድ አርካሲ ባሳ ዋቀዮ አርካሲ ባሳ ሂዳ ከን አርካሲ ባሳ ነሞታ ባየ ዋቀዮ ነትሩበታራ ልቡ ሄዱ ዋቀዮ ሂዳ ከን አርካም ባሰና እንጅራጅራ ሼላምላ ድዊኒ ሳሜላ ጋኖ ኮላሪ ጀዊኒ ያላሪ ባባራ ዲላሪ ባጋኒያስ ሴማማና ማጂ ለቦሳ ወራላራ ለባዲያ ዋቀዮ አርካንሲ ባሳ ሲንጅራጅራ ሂዳ ዱ አርካሲ ባሳ ሂዳ ሰይጣን አርካሲ ባሳ ዋይ ፍረኬት ይጄ ከማከን ጅርቱ በገገመድ ዋይ ማቲ ከት ዶ ገራገራት ዶ ጅርቱ ማቲን ከ ዶ ጅራተን ወልከንምነ ማቲን ከ ሎለ ውልፋታ ከሰ ከንጅረኒ አከመንታ ማለን ነጋ ጀተ ስልኪን ከናከነ ዱ በገገመድ ዋቀዮ ማቲ ከ አርካምባሰ ሲንጅራጅራ ሃሌሉያ ዱቲን ተው ሳልፒንን ተው ማቲ ከ አርካባሰ ዋቀዮ ሲንገር ጋራ